Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nigat TV an nagaadha isinis bakkuma jirtanitti nagaa akka taatan abdiin qaba. Har'a immoo kanan isiniif qabadhee dhiyaadhee barumsa Ingiliffaa akkamitti namoota nagaa gaafanna kan jedhudha jechuudha. Akkaataa namoota nagaa ittiin gaafannu miila darbe yookaan guyyaa dheengaddaa viidiyoo tokko isinii gallakkiseen ture akkamitti dubbisuu akka dandeenyu akkaataa isin itti naa gaafattan irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Kutaa tokkoffaan gadhiisee kutaa hedduu qabaa itti fufa jechuudha. Salphaa fakkaachuu danda'a garuu dubbisaa garuu osoo isan beekin kaawwan beekuu hin dandeenyu kanaafuu nu fayyada jechuudha. Barumsaan ani barsiisuu irra caalaanii warra eegaltootaaf jechuudha. Warri advaansii yookaan intermediate gootan laaluu baachuu dandeechuu jechuudha. Gara biraa deemaatii laalaa yoo laaltan isin fayyada gaariidha garuu barumsi kiyya irra caalaa warra eegaltootaaf jechuudha. Warra intermediate yookaan eegaltootaaf jechuudha. Kanneen lamaan irratti hundaa'a jechuudha. Kanaafuu warri sirriitti advaansii godhaa jirtan laaluus baachuus baattan ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu irra caalaa viidiyoo kana sheeris yoo kanaaf gootan ta'e eenyuuf gootu warra eegaltootaaf jechuudha. Isaan sirriitti fayyada jedhee waanan yaaduuf jechuudha. Har'a egaa kanani qabadhee dhiyaadhe maalinni voice of greeting people Oromiffaan jalatti barreesseen jira. Karaalee namoota nagaa ittiin jennu jechuudha. Nama tokko amma yoo argine maal jechuu dandeenya jechuudha. Hello jechuu ni dandeenya. Hello jechuu ni dandeenya jechuudha. Yookaan ammoo maal jechuu ni dandeenya? How are you? How are you jechuu ni dandeenya jechuudha. How are you jechuun maal jechuudha? Akkam jirta jechuudha jechuudha. How are you doing? Kanas jechuu ni dandeenya. Kun immoo maal jechuudha? Akkam jirta? How are you doing? How are you? Kuni karaalee namoota nagaa ittiin gaafannu jechuudha. Hello jechuu ni dandeenya. Hi jechuus ni dandeenya. Hi maalinni informaalidha jechuudha. Informal, formaalii miti. Seera qabeessaa miti jechuudha kuni. Hi yoo jenne namoota amma fakkeenyaaf namoota kabajnu hello jenna malee hi hin jennu. Garuu obbolaawwan keenya yookaan hiriyyaawwan keenya maal jechuu dandeenya? Hi jechuu ni dandeenya jechuudha. Garuu kana formaalidha jechuudha. How are you? How are you doing? Jennee jalatti isinii barreesseen jira isiniif galee dheeta yaada. Kun karaalee namoota nagaa ittiin gaafannu jechuudha. How have you been? Akkam turte? Nama tokko amma iddoo wayii ture yoo dhufe how have you been? Jechuu ni dandeechu jechuudha. Jettaniini achi immoo waan fayyaasaa gaafachuuf immoo how is your health? Health jechuun fayyaa jechuudha. How is your health? Akkam jechuudha jechuudha. Akkam how is jechuun akkam. How is your health yoo jettaniin fayyaan kee akkam? Fayyaan kee akkam jettaniin jechuudha. Okay, next. How have you been? Akkam turte kan jennu ilaallee jira dhiifama. How is life? How is life? How is life? Jireenyi akkam? Life jechuun jireenya jechuudha. Vocabulary adda addaa asirratti osoo barreeffattanii gaariidha jechuudha. How is life yoo jenne jireenya akkam jechuudha jechuudha. Itti aanee immoo how is life treating you? Jireenya akkam siin jira yookaan jireenya akkam si godhaa jira jechuu barbaadna. How is life treating you? Jireenya akkam si godhaa jira. How is life treating you? Jechuudha jechuudha. Akkanumatti naa hubadhaa jechuudha. Nama tokko jireenya akkam jechuu barbaadan maal jettaniini? How is life jettaniin jechuudha. Jireenya akkam si godhaa jira jechuuf immoo how is life treating you jettaniin jechuudha. Okay, next. How is everything? Wanti hundi akkam? Wanti hunduu akkam jechuu barbaadan how is everything? How is everything jettaniin jechuudha. Okay. Is everything okay? Is everything okay? Wanti hunduu nagaadha. Wanti hunduu nagaadha. Is everything okay? Jettaniin jechuudha. Achitti aanee immoo is everything alright? Is everything alright? Wanti hunduu gaariidha. Jechuu barbaadan kana jettan jechuudha. What's new? Jettaniin jechuudha. What's new? Yoo jettan immoo maal jechuudha? Wanti haaraan maaltu jira? Waliin jettanii miti yeroo tokko tokko wanti haaraan maaltu jira? Hanga jettan maal jechuu dandeenya? What's new? Jechuu ni dandeechu jechuudha. What is new?
jechuu dandeechu. WhatsApp kunillee akkasitti jechuu ni dandeessu. Wanti haaraan maaltu jira jechuu barbaadan WhatsApp nothing special isiniin jechuu danda'a jechuudha inni. Okay, response immoo kan itti aanutti itti deebina jechuudha. Maal jennee akka deebisnu viidiyoo itti aanutti waliin deebina kana qabadha. Karaalee namoota nagaa ittiin gaafattan kana qabadha jechuudha. Amma viidiyoo salphaa garuu sirriitti isin fayyadu beezikii kan ta'an akka isin galutti godhee nan qopheessa jechuudha. Na hordofuu keessan hin irraanfatinaa. Viidiyoo yoo jaalattan like gochuu hin irraanfatinaa. Namoota biraatiifis ammoo akka keenyatti yaa baratan jettanii yoo yaaddan share godhaaf jechuudha. Chaanaalii kanas subscribe diimtuu mallattoo diimtuu subscribe jettu tuquudhaan achi ammoo mallattoo bilbilaa san yeroo tokko tuqxanii all irra gochuudhaan viidiyoon ani yeroo hundaa gadhiisu isin argata jechuudha. Ni argattu, notificationin isin bira gahaa. Kanaafuu subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa jechuudha. Waan na hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa. Bye.